Musa du'eega. Usaayoo Musaa warra har'a mana hidhaa jiranoo isaaniif immoo bor wal waamtu moo akkam taatu? Namaa fi gaafa inni sin fedhu sana silaa birmattanii gaafa aslii Oromoo mana hidhaa jirtu meeqa keessantu namicha tokko duwwaan beeka. Namichi kun xurataa birrii 800 qaba. Namichi sun jira amma lubbuudhaan maqaa isaa waan gatiin qabu edeen. Torbaniin dinnichaaf sun gurtaa bitee karsallee dhaqa. Gaaf tokko yaamee obbo ati xurataan kee iyyuu birrii 800 maal gochuudha? Maal ijoolleen kee maal nyaatti jennaaniin doktoriinaan jedhe mana koo distiin waxiitti tolchan ibiddarraa eega taa'e waggaa 3 jedhe. Distiin qabnuu jedhe maan qorqoriyaadha qabnaa jedhe. Ijoolleen koo shayiidhaaf daabboo ganamaatiin ooltee bultii jedhe. Warra kana immoo wannani torbaniin dhufee gaafadhu abdii ijoollee kootiiti warra hidhaa jiru kun.